Yooyaa ashamaa kaffiin soolatoota fi hordoftoota chaanala Tsiggeen kan jalatti argamtanii jirra jirtu haala jira obboleettiin keessan galata rabbiin isiniin jedha. Akkam jirtanii anaaf haa jiraatu. Akka carraa ta'e namoonni haaraan gara chaanala kanatti yoo dabalamtan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'an isiniin jedha. Akkasumas mallattoo alaabaa sana tuquudhaan oon irra godhadhaa akka viidiyoon keenya yeroo hunda isin bira gahu jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo laayik sheer gochuus hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo guyyaa har'aa waan tokko qabadhee kan hin dhufe wanti ani qabadhee dhufeesi akkuma iskiriin irratti argaa jirtan jechuudha. Haati keenya kuni baay'ee nama dadhabaadha jechuudha. Garuu dadhabina sii kanaaniyyuu ni hojjetti jechuudha. Ni hojjetti. Rakkinni isiin hojjettuuf maalidhaaf of jiraachisuudhaaf jechuudha. Of jiraachisuudhaaf. Tokkoffaa immoo jechuudha wanti keessa koo dhugaa rabbii dubbachuudha jechuudha. Wanti keessa koo na nyaate, wanti keessa koo na miidhe tokko maalidha? Nama hin qabu jette dhugaa waaqayyoo jechuudha. Nama hin qabu. Nama shanan awwaalee jette, nama shanan awwaalee, nama tokko biraan qabu. Rabbiin tokkicha malee jette. Rabbiin tokkicha malee nama hin qabu jette. Egaa hojiin ishiin hojjettu mee ilaala. Mee ilaalaa hojii ishiin hojjetaa jirtu jechuudha. Haati keenya kuni umuriin isaanii nama deeme jechuudha. Baay'ee nama deeme. Yeroo kanatti osoo nama qabu ta'ee osoo namni bira jiru ta'ee yeroon kunis yeroo hammaattuu taatus jechuudha. Yeroon kunis yeroo hammaattuu taatus osoo nama biraa qabaatte haati keenya kun gadi baatee waan kana hojjettu jechuudha. Garuu nama dhabuu isii jechuudha. Nama biraa dhabuu isii. Yeroo tokko yeroo ni yaadu jechuudha. Akkoo keenya tokkotu haati abbaa kootii jechuudha. Ilmoo mukarratti illee namaaf haa kennu jetti. Yeroo isiin akkas jettu hin taasisabaan ture. Hayi maal jechuudha? Akkamitti akkana jettaa? Akkamitti ilmoo mukarratti namaaf kennamti? Akkamitti ilmoo mukarratti namaaf haa kennu jettaa? Ilmoon yoo namaaf kennamte akkamitti guddisanii? Ilmoo caluma jettee namaaf kennamti jedhaan dhugaa waaqayyoo jechuudha. Ittiin deddeebisaan ture deebii jechuudha yeroo ishiin akkas jettu. Ilmoo mukarratti namaaf haa kennu jetti. Kennaa rabbiiti ilmoo mukarratti namaaf haa kennu jetti. Nan kolfa dhugaa jechuudha. Ginna taasisabaan ture. Maaliif akkas jetti jedhee ni taasisabaan ture. Namsee ishee amaaru hin jirtu isheen illee immoo biyya lafa kanarra jechuudha. Biyyoon ishee taasisalbattu namsee ishee amaaru. Iseetu na guddise jechuudha. Akka koon yaadadhe jechuudha. Yeroon isii haadha keenya kana argu akka koon yaadadhe. Dhugaa waaqaa jechuudha. Maaliif jecha ishiin yeroo sana jettu sanatu natti dhaga'ame. Na yaadadhe jechoota ishiin yeroo sana jechaa turte, jechoota ishiin namootaan jechaa turte, jechoota isiin illee anaan jechaa turte ni yaadadhe jechuudha. Dhugaa waaqaa. Garuu namni ilmoo qabu nama qananii qabu jechuudha. Maaliif ilmoo qabda yoo taate ilmoon kee suni waan fedhe maan taane rakkattullee jechuudha. Umurii kee kana baastee akka ati hojii kana hojjettu sin taasistu. Ilmoon kee jechuudha. Ilmoo miti jechuudha. Nama osoo qabaatte, nama fira haantee osoo qabaatte firri kee suni gatee sin gatu. Barri hammaatturree, yeroon hammaatturree wanti godha dhabamullee haadha keenya kana umurii kanaan garuu haati keenya kuni nama ba'ee biyyoo sana haru miti jechuudha. Garuu osoo nama qabaatanii, osoo namni bira jiraate, osoo ilmoo tokko biraa qabaatanii haati keenya kuni ba'anii biyyoo sana haran jechuudha. Kanaa immoo gochuun isaanii waan tokkodha. Garuu namatti dhaga'ama yaa jamaa. Namatti dhaga'ama. Jiruun biyya keenya keessattis baay'ee hammaattee jirti. Waan jette dhaggeeffadhaame. Maal akka jedhan mee dhaggeeffadhaa haati keenya kun maal jechaa akka jirtu. Mee dhaggeeffadhaa akkam akka garaa keessan isin nyaatu. Akkam akka garaa keessan isin godhu. Dhugaa waaqayyoo nan booye yeroo dhaggeeffadhee irra deddeebi'een dhaggeeffadhee nan booye jechuudha. Nan booye. Maaltu na boocise yoo jettanii haati keenya kun nama of biraa dhabuu isiitii fi jiruun biyya keenyaa hammaachuu isiiti. Jiruun biyya keenya keessa osoo maallaqamma fe'ee argatte waa ofii gochuu hin dandeessu. Akkuma isheen jette jechuudha. Akkuma haati keenya kun jette hojii kana hojjettee maal argatta? Waan argatte kana maaliin godhatta jennaan qoonqoo kootii fi uffata koofiin qayyaruu yoo ta'e malee maaliin godhadha jette. Dhugaa waaqayyoo jechuudha.
baay'ee anjetii gona nyaatee baay'ee waan godhudha jechuudha. Kunis hin jira nyaachamaa. Kan kana caalu immoo jira jechuudha. Kan kana caalutu immoo jira. Garuu wanti ani waan kana irratti dubbachuu barbaade maali yoo jettanii namni nama of biraa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee barbaachisaa dhugaa rabbii jechuudha. Namni tokko jechuudha haala kallattii adda addaatiin osoo hin beekamin yookiin osoo hin beekamin haala kallattii adda addaatiin ilmoo godhataniifa ilmoo isaanii baasanii kan uffatte gatanfaatu jira jechuudha. Baasanii kan qoshaashatti gatanfaatu jira jechuudha. Garuu jechuudha haati keenya kuni ilmoo of biraa dhabuu isiititu nama of biraa dhabuu isiititu akkasittiin qoyeetti isii godhe qobaatti isii hambisee baatee akka biyyoo hartu umurii isii kanaan baatee akka biyyoo hartu akka dargaggeetti baatee akka isin hojii kana hojjettu isii taasise. Garuu osoo ilmoo qabaatte ilmoo siisuun ammas irra deebi'ee jira. Osoo ilmoo qabaatte ilmoo siisuun umurii isii kanaan gadi hin baastu ture. Umurii isii kanaan hojii kana hin hojjechiistu ture. So garuu jechuudha dhaamsin isinii qabu. Warroonni ilmoo godhatanii fa'aa ilmoo keessanitti maafan godhadhe jettanii itti gaabbitan. Osoo ilmoo kana godhachuu baadhe jettan ilmoo keessan irratti wantoota suukanneessaa yaaddan rabbiidhaan sodaadhaa jechuudha. Maali yoo jettanii ilmoo guyyaa itti nama barbaachistu qabdi. Guyyaa itti nama kafantu qabdi jechuudha. Guyyaa itti nama bira dhaabatu qabdi. Umuriin teenya kun akkanatti naftu akka har'a kolfinee bashaannee qasaanee waan barbaanne uffannee akka barbaanne taanu kana miti. Ni jijjiiramti barri jechuudha. Akkuma barri jijjiiramtu akkuma guyyaa fi maakiroo sekandiin jijjiiramu umuriin keenya illee jijjiiramaa deema jechuudha. Gaafa jijjiiramaa deemu sana wantoota hedduutu nu qunnama, wantoota hedduutu nu bira ga'a, wantoota hedduutu nu argata. Waan nu argatu sana ammoo ilmoo keenya irratti haara galfachuu dandeenya jechuudha. Yoo har'a ilmoo keenya sana qusaasessine yoo kennaa rabbiin nu kenne sana jechuudha. Kuni kennaa rabbiiti. Ilmoo jechuun kennaa rabbiiti. Kennaa rabbiin nu kenne kana yoo har'a nuti qisaasessine yoo bakka hin taanetti yoo bakka maleetti wanta mul'annetti wanta fakkaannetti ilmoo keenya sana irratti yaanne boroo rabbiin ittiin nu gaafata. Akkasuma ammoo namoota nama of biraa dhabe akkam akka ta'u kana qofa miti. Haadha keenya kana argine malee kan kana caalu jiraachuu danda'a jechuudha. Kan kana caalu jiraachuu danda'a. Haati keenya kun cimtuudha. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Cimtuudha. Cimina isii maal irratti argee qoonqoo kootiif jedhee uffata koo ofirraa jijjiirumaaf jedheeni malee waan biraatiif miti kana hojjedhu yoo ishiin jettu garaa koo keessaa na gaggalagale. Wallaahi dhugaa waaqayyoo jechuudha. Garaa koo keessaa na gaggalagale. Maaliif cimina qabduuf hojii kanayyuu harka namaan ilaalu daandiirra taa'ee kadhadhu jettee onnattee jechuudha. Cimina qabduuf biyyoo sana hatti hidhattee biyyoo sana waan sanatti nutti hidhattee jechuudha. Garuu osoo haati keenya kun cis jettee dhiistee akkuma warra kaanii meeqatu jira. Warreen humna qabanuu jechuudha. Warreen humna qabanuu daandiirra taa'anii kan kadhatan meeqatu jira. Garuu haati keenya kun cimina qabdi. Cimtuudha wallaahi dhugaa waaqaa jechuudha. Cimtuudha. Dhugaan haadha kana